Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo noonni finxaalee Amaaraa dubartii Oromoo ulfaa morma kutanii ajjeesuu barattoota Oromoo ukkaamsuun balaa guddaa qaba jedhe. Faannoo dabalatee yakkamtoonni kunneen yakka isaanii kanaaf adabbii barbaachisu akka argatan taasisuuf waraanni bilisummaa Oromoo humna qabu maratti fayyadamee hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Dhiyoottis kana akka mirkaneessuun ifoomsee jira. Bal'ina odeessa kana qabannee jirra hanga xumuraatti nu faana tura. Yaa'ii caffee Oromiyaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo hudhaa jabaa mootummaa badhaadhii ta'uun isaa irra deddeebiin dubbatame. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa haasaa miseensota isaanii abdii kutachiiseen humni addaa keenya, poolisiin keenya akkasuma milishaan keenya akka baalaatti harcee barcuma nu jalatti qabee jira jechuun ifatti dubbachuu isaanis dubbii jootee jira guutuu isaaf nu faana tura. Lakkoofsi waraanaa PP wabootti harka kennachaa jiranii dabalaa jiraachuun himame. Humnoonni waraanaa PP abdii kutachuun gara gaachana Oromoo wabootti makamaa jiraachuun yaaddoo guddaa mootummaa PP ta'ee itti fufee jira. Ashamaar kafuun kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa bitootessa 23 2022 kan guyyaa irraa qabannee walitti deebinee jirra. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti nu faana turaa jechaa kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenyaa saffisaan akka isii qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana turaa. Qophii keenya irratti yaada qabdan ammoo koomentii keessatti barreessuun nuuf qoodaa. Odeeffannoo keenya guyyaa irraa waliin turtii gaarii. Ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo humnoonni finxaalee Amaaraa dubartii Oromoo ulfaa morma kutanii ajjeesuu barattoota Oromoo ukkaamsuun balaa guddaa qaba jedhe. Faannoo dabalatee yakkamtoonni kunneen yakka isaanii kanaaf adabbii barbaachisu akka argatan taasisuuf waraanni bilisummaa Oromoo humna qabu maratti fayyadamee hojjechaa jiraachuu beeksisee jira. Yakki dagooginsa sanyii Abiy Ahmedii fi humnoota Amaaraatiin uummata Oromoo irratti raawwatamu akka malee ammaatee itti fufee jira jedha ajajaan olaanaa WBO. Addatammoo naannoon Beenishaangul Gumuz mandhee humnoota shororkeessaa mootummaan ijaarii bobbaasee kanneen akka raayyaa ittisa biyyoolessa Itoophiyaa humna addaa Amaaraa fi murna shiftaa Amaaraa faannoo ofiin jedhu ta'ee jira. Humnootni kunneen Beenishaangul Gumuz bakka awwaalcha lammiilee Oromoo Tigraay fi kanneen bu'uurarraa naannicha keessa jiraataa turanii uummata Beenishaangul Gumuz taasisuu erga eegalanii bubbulee jira. Humnootiin addaa Amaaraa fi hidhattoonni faannoo jedhaman naannichatti lammiilee nagaa fixuudhaan qabeenya isaanii saamaa akka turan irra deddeebiin ibsaa turre jira ajajaan olaanaa kun. Shororkeessummaan bifa kanaan mootummaadhaan raawwatamu ammas akkuma itti fufetti jira. Adde Biraanii Raggaasaa dubartii garaatti baattuu fi haadha ijoollee torbaa taatee kibxata gaafa bitootessaa 15 2022 albeen morma kutamuun akkaataa suukkanneessaan ajjechaan ishee irratti raawwatame gocha bara qarooma dhagaa fakkaatu humnoota Amaaraatiin irratti deebi'ame kan raawwatamaa jiru ta'uu agarsiiftuudha jedha Jaalmarroon. Gochaan lugnummaa hammeenyaa fi gara jabinaa kun naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxeetti raawwate. Dabalataan humnoonni Amaaraa naannoo Beenishaangul keessa socho'an gaafa bitootessa 17 2022 ganama barattoota Oromoo baay'inaan 18 ta'an konkolaataa keessaa buusanii ukkaamsan. Barattoonni kunneen kan ukkaamsaman naannoo Beenishaangul Gumuz aanaa Dibaaxee bakka bishaan adii jedhamuun beekamuttidha jedha ajajaan olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroon. Humnooti nageenyaa Abiy Ahmedii fi waayillan isaa finxaaleeyyiin Amaaraa lammiilee Tigraay baay'inaan 9 ta'an garii isaanii ajjeesuun kan hafan immoo fayyaatti ibiddaan gubanii fixuun isaanii yaadannoo yeroo dhiyootee osoo jiru yakka suukkanneessaa dabalataa raawwachuu itti fufanii jiru. Kanaaf gochoota humnoota Amaaraa fi gartuun isaan waliin hidhata qaban akkasumas qaamota Abiy Ahmed bobbaaseen adeemsifamaa jiran kanneen hubachuun hawaasni idil addunyaa shororkeessummaa mootummaa raawwatamutti akka ramadu jechuun yaamicha keenya dhiyeessina jira. Hawaasni idil addunyaa dhiittaa mirga dhala namaa
golee kamittuu raawwatamu dhaabsisuuf dirqamanii qaba. Akka kanaan mootummaan abbaa irree kun shororkeessummaa lammii ofii irratti raawwatu dadhabsiisuuf jecha dhaabbileen idil addunyaa qoqqobbii waraanaa fi diinagdee akka rakaan bilisummaa Oromoo waraanni bilisummaa Oromoo ni gaafata. Humni tokkichii fi guddichi nagaa fi sabatiinsa gaanfa Afrikaatiif yaaddoota Abiy Ahmedii fi gartuu yakkamtoota shororkeessitoota Amaaraati jedha Jaalmarroon. Qaxxee hamtuun namummaa fi kabaja uummata keenya irratti xiyyeeffate falosoo hin argatiin kanaafuu akka hin taane uummata keenyas beeksisuu feena jedha Jaalmarroon. Waraanni bilisummaa Oromoo yakkamtootni kunneen akka fuula seeraa duratti dhiyaatanii gaafatama fudhataniif humna qabu maraan haqa uummata isaa mirkaneessuuf kan hojjetu ta'uu irra deebiin mirkaneessina jedha. Injifannoon uummata Oromoo fi saboota cunqurfaman maraaf ajajaa olaanaa waraana bilisummaa Oromoo Bitootessa 22/2022. Yaa'ii caffee Oromiyaa irratti waraanni bilisummaa Oromoo hudhaa jabaa mootummaa badhaadhinaa ta'uu isaa irra deddeebiin dubbatame. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa haasaa miseensota isaanii abdii kutachiiseen humni addaa keenya poolisiin keenya akkasumas milishaan keenya akka baalaa xarcee barcuma nu jalatti qabee jira jechuun ifatti dubbachuun isaaniis dubbii jootee jira. Yaa'ii idilee lammaffaa waggaa tokkoffaa bara hojii caffee jaaffaa mootummaa badhaadhinaa tibbana geggeessaa jiru irratti dhimmi waraana bilisummaa Oromoo yaaddoo ulfaataa mootummichaa ta'uun irra deddeebiin miseensa caffee badhaadhinaa Oromiyaan dubbatame. Mata duree dhimma nageenyaa jedhuun miseensa harka caaluun irra deddeebiin kan dubbatame sochiin waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa taasisaa jiru mootummaa badhaadhinaa Oromiyaaf yaaddoo guddaa ta'uun beekameeti jira. Miseensonni caffee badhaadhinaa Oromiyaa lixaa fi kibba qofa irratti sochii waraana bilisummaa Oromoo dhagaa turuu dubbachuun yeroo ammaa Oromiyaa bakka hundumaa waraanni kun walgeera jedhan. Humni addaa Oromiyaa fi poolisii idileen sochii waraana bilisummaa Oromoo kana dhaabsisuuf ofii isaatiiyyuu maalirra jira kan jedhu akka gaaffitti ka'uudhaan humna nageenyaa isaanillee qeeqaniitii jiru. Humni addaa Oromiyaa ajajaa mootummaa Oromiyaa kennuun abbootii gadaa fi uummata Oromoo baqaashanii jedhuun ajjeesee utuu gubaa jiru. Ergama isaanis haalaan utuu baataa jiru. Sababa waraanni bilisummaa Oromoo humna isaa ol ta'e qofaaf qeeqamaa jiraachuudha kan himamaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo yaaddoo guddaa miseensa caffee Oromiyaa fi paartii badhaadhinaa Oromiyaa ta'ee jiraachuu haalaan kan ibse immoo haasaa Shimallis Abdiisaa ta'uun barameeti jira. Humni addaa keenya poolisiin keenya akkasuma milishaan keenya akka baalaa tarcee barcuma nu jalatti qabee jira jechuun dubbachuu isaati. Akka namoonni jecha kana xiinxalan jechaa jiranitti kanarraa waan lamatu hubatama jedhu. Tokkoffaa mootummaan badhaadhinaa Oromiyaa teessuma isaa of jalatti tikfachuudhaaf lubbuu humnoota nageenyaa harcaasaa akka jiruu fi waraanni bilisummaa Oromoo humna isaanitti abdatan jiran harcaasuu isaati jedhu. Yeroo ammaa caffeen yaa'ii isaa kanaan sochii waraana bilisummaa Oromoo dhaabsisuun akka hin dandeenye waan hubateef gochoota afaan faajjii uumuu fi uummata Oromoo kan dura caalaa maqaa shanii jedhuun yakka duguuggaa sanyii irratti raawwachuuf qophiitti jiraachuu isaa marii godhamaa jirurraa agarsiisee jira. Maqaa sakattaa waraana bilisummaa Oromoo uummata keessaa eegaluu jedhuun maatii miseensa waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii fudhachuuf akka jiran mariin isaanii ni akeeka. Kanas haasaa Fiqaaduu Tasammaarraa hubachuun danda'ameeti jira. Fiqaaduu Tasammaa kan bara darbee qurxummicha balleessuuf galaanicha gugusuun barbaachisa jedhee ture. Bara kana immoo yaa'ii kanarratti waraanni kun uffata siivilii uffachuun hawaasa keessa jiraata jedhee jira. Kanaanis maqaa waraana kanaan kan duraan uummata nagaa ajjeesaa turan ammas caalaatti ajjeesuuf akka qophii qaban beeksisee jira. Shimallis Abdiisaa yaa'ii caffee Oromiyaa irratti yakka abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwatame qaama biraatti akeekuuf yaale. Baatii muraasa dura yakka duguuggaa sanyii poolisiin humna addaa Oromiyaa ajaja Shimallis Abdiisaatiin abbootii gadaa Karrayyuu irratti raawwachuun kan yaadatamu. Gochi kun mootummaa naannoo Oromiyaan raawwachuu koomishiniin mirga namoota Itoophiyaa fi qaamoleen garaagaraa mirkaneessaniiti jiru. Akkasuma gocha kana gareen Shimallis Abdiisaa ajaja kennuun poolisii Oromiyaa raawwachiisuun qondaalonni paartii Bilxiginnaa Taayyee Danda'a fi Angaasaa Ibraahim ifatti dubbataa turan. Yaa'ii caffee kanarratti miseensonni caffeen gaaffiin
mootummaan qaamolee gocha kana raawwatiin seeraaf dhiyeessuu irratti maaltu hojjetamaa jira jechuun gaafataniin Shimallis Abdiisaa yakka inniif gareen isaa raawwatan haguuguuf qaamolee ajjeechaa abbootii gadaa Karrayyuutiin shakkaman adamsuun seera jala oolchuuf qoratamaa jira. Gochichi qaanessaa fi safuu keenya kan faalleesse akkuma jedhame hunda keenya hamilee nu cabseera. Gocha Oromummaa diiguuf aggaamame ta'uu beekuu qabna. Gocha raawwatametti mootummaan naannoo Oromiyaa gaddiitti dhagaameera jechuun haasaa gogaa hiikoo hellaanne dubbateeti jira. Duratti gocha kana shaniitu raawwate jechuun waraana bilisummaa Oromoo maqaa balleessuuf akkasumas afaan faajjuumuuf yaaliin gareen Shimallis gaggeesse garee biroo paartii isaanii keessaa isaan faalleessaniif qaamolee yakka kana qorachuun eenyu yakka kana akka raawwate ifoomsaniin fashalaa'ee jiraachuun beekamaadha. Lakkoofsi waraana PP wabootti harka kennachaa jiranii dabalaa jiraachuun himame. Humnoonni waraana PP abdii kutachuun gara gaachana sabaa wabootti makamaa jiraachuun yaaddoo mootummaa PP ta'ee jira. Waraanni mootummaa PP sirna nama nyaataa fi impaayera diigamaa jirtu kanarraa amantii dhabuun guyyaadhaa gara guyyaatti fedhii isaaniin gara wabootti makamaa jiru. Tiksitoonni impaayera Itoophiyaa yeroo bulchiinsa isaanii bitachuuf jecha dirqiin nama ukkaamsuun gara moonaa leenjii waraanaa geessaa jiran yoo ta'u miseensota qaama nageenyaa hundattis gochi gara jabeenya saba kanarratti akka raawwatamu kallattii hooggansaa irratti kennameen sabicha ukkaamsuuf karaa danda'an hundaanuu itti duulaatii jiru. Wanti barannee fi kan gadi baanee hojjetaa jiru tasawwali hingituu kan jedhu miseensi waraanaa PP kun moonaa diinaa keessa taa'ee lammii koo hin nyaadhu jechuun guyyaa kaleessaa gara qabsoo bilisummaa Oromootti kan makame kibba Oromiyaa godina Gujii lixaatti. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoolee wayitaawaa nuti guyyaadhaaf qabannee dhiyaanne asumarratti goolabama. Kanneen chaanala YouTube keenya faara taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenya ta'aa. Odeeffannooleen wayitaawaa biyya keenya saffisaan akka isin qaqqabuuf qophii keenya like gochuun akkasumas share gochuun hiriyoota keessaniif qooduun nu faana tura. Hanga xumura odeeffannoo keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.